Tolee, nagaa caaluu nagaa waaqayyoo waaqa jiraataa lafaa fi bakka jirtaniif haa baay'atu. Hordoftoonni koo hordoftoonni abbee miidiyaa jalatti argamtan akkam jirtu nagaa keessan ani buleettiin keessan baay'eetti nagaa godha. Inni naafsi nagaa kenne maqaa waaqayyoo ololaa maqaa waaqayyoo haa eebbifamu. Tolee, akkuma beekamu gaafii isin gaafadheen ture. Gaafii irratti hundumti keessan hirmaattaniitu baay'een keessan deebiftaniitu. Gaafiin isaanis gaafii macaafa qulqulluuti eebbifama waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisamu. Dhugaa baay'een isin gitti gammadee. Baay'ee isinitti gammade eebbifama yeroo keessatan kennitanii irratti xiyyeeffattanii deebisuu keessaniif waaqayyo sinaa eebbisu eebbifama. Jajjabeessuu keessaniifis eebbifama waaqayyo sinaa eebbisu baay'ee isinitti gammade dhugaa dubbachuuf deebiftaniitu karaa FB'n illee karaa YouTube'n illee jechuudha. Eebbifamaadha. Har'a immoo guyyaa irraa kana deebisaan qabadde isinii dhiyaadhe amma kallattumaan gara deebii kiraatti isin dabarsa. Deebiin akkana ture. Gaafii tokkoffaan sabni Israa'el dhugaa yookaan soba jechuudhaan kan deebi'u sabni Israa'elii biyya Gibxii bahanii ji'a sadaffaa isaaniitti siinan lafa onaa gahanii jedha. Deebiin isaa dhugaadha. Seera Ba'uu 19:1 argama. Gaafii lammaffaan immoo bakka duwwaa guutii yookaan barreessidha. Baay'een keessan deebiftaniittu waaqayyo sinaa eebbisa. Akkana jedha. Macaafni faarfannaa 23 maal jedhaadha? Macaafni faarfannaa 23 waaqayyo tiksee kooti ani homaa hin dhabuu jedha. Waaqayyo tiksee keenya nuti homaa hin dhabnu. Amiin. Gaafii sadaffaan immoo akkana jedha. Museen tulluu irraa yommuu gadi bu'u waaqayyo isatti dubbachuu isaatiin fuulli isaa maal ta'ee jedha. Aani adii ta'ee baan diimaa ta'ee caan ni calaqqiseedha. Daan ni ife jedha. Deebiin isaa caadha ni calaqqisee. Fuulli Musee ni calaqqisee ta'a. Seera Ba'uu 34:30 irratti argama. Gaafii arfaffaarra geenye jirra. Gaafii arfaffaan immoo akkana jedha. Nohi waaqayyo duratti maal ta'ee jedha. Nohi waaqayyo duratti maal ta'ee jedha. Filannoo qaba. Aan ni jaalatame, baan ni eebbifame, caan faara tolaan ilaalame jedha. Daan qajeelummaa argateedha. Deebiin isaa caadha. Faara tolaan ilaalame. Seera uumamaa 6:8 irratti argama. Gaafii shanaffaarra geenye irraa. Gaafii shanaffaan immoo Yesuus cuubamee bishaanicha keessaa akkuma baheen kunoo bantiin waaqas hundinuu isaaf baname. Achumaan hafuurri qulqulluun akka maalitti isarra bu'ee jedha. Filannoo qaba. Filannoon isaa aan akka simbiraatti, baan akka gugeetti, caan akka bishaanitti, daan akka allaattiitti jedha. Deebiin isaa baadha. Hafuurri qulqulluun Yesuus irra kan bu'e akka gugeetti. Maatiyos 3:16 irratti argama. Gaafii ja'affaarra geenyeerra. Gaafii ja'affaan akka Yohaannis uffata rifeensa galaan irraa dhahame uffate. Mudhii isaa maaliin hidhateedha? Aan funyoodhanii, baan qunceedhanii, caan teephan hidhateedha. Daan uffata kan jedhu deebiin isaa caadha. Teephan hidhate. Wangeela Maatiyos 3:4 argama. Gaafii 7ffaarra geenyeerra. Haati manaa Zakkaariyaas Elizaabeet ulfooftee ji'a meeqatti mana hin bayinii jedha. Haati manaa Zakkaariyaas Elizaabeet ulfooftee ji'a meeqatti mana hin bayiniidha. Aan ji'a 8, baan ji'a 6, caan ji'a 5, daan ji'a 2. Deebiin isaa caadha. Ji'a 5tti ulfooftee mana hin bayinii. Luqaas 4:24 irratti argama. Kallattumaa namatti gaafii gara gaafii 8ffaarra isinii dubbisaa. Gaafii 8ffaarra geenyeerra. Yaaqoob biyya Gibxii keessa waggaa meeqa jiraateedha? Yaaqoob biyya Gibxii keessa waggaa meeqa jiraateedha? Aan waggaa 17, baan waggaa 21, caan waggaa 40, daan waggaa 10. Deebiin isaa waggaa 17 jiraate. Yaaqoob biyya Gibxii keessa waggaa 17 jiraate. Deebiin isaa aadha. Seera uumamaa 17:28 irratti argama. Gaafii 9ffaarra ga'een jira. Gaafii 9ffaan akkana. Abrahaam biyya kanaan yommuu ga'u nama waggaa meeqa tureedha? Aan nama waggaa 65, baan nama waggaa 50, caan nama waggaa 75, daan nama waggaa 40dha. Deebiin isaa caadha. Nama waggaa 75 ture. Seera uumamaa 3:1 irratti argama. Gaafii sadhumaa 10ffaarra geenye jirra. Gaafii 10ffaan akkana jedha. Bineensi bakkee waaqayyo gooftaan uume hundumaa keessaa bofni caalatti maal ture jedha. Gaafii aan haxxeedha.
Aan filannoon jechuudha. Filannoo aan haxxeedha. Baan sodaatadha. Caan gowwaadha. Daan deebii hin qabu jedha. Deebiin isaa aadha. Bofni bineensota bakkee waaqayyo uume keessa baay'ee haxxeedha. Kanaaf deebiin isaa aadha. Seera uumamaa 3:1 irratti argama. Eebbifamaa. Waaqayyo sinaa eebbisuu. Baay'ee sin jaaladha. Eebbifamaa. Marsaa lammaffaatiin akka walitti deebinutti nagaan naaf tura.